biyya sanaa, lammii biyya sanaa, qomoo biyya sanaa miti. Haa ta'u malee namni kun nama Waaqayyoon waaqessu gaafa hundumaa guyyaa hundumaa fuula Waaqayyoo duratti kan dhiyaatu. Waaqayyoo Waaqa isaa adda baasee kan beeku. Dandeettii Waaqayyoo, jabina Waaqayyoo, humna Waaqayyoo, irree gargaarsa Waaqayyoo, aangoo Waaqayyoo, hundaa oliif hundaa gararraa ta'uu Waaqayyoo nama kam caala adda baase nama beekudha. Nama saagalee firoota koo Waaqayyoon waaqessuun fuula dura waa'ee Waaqa waaqessan kana adda baafame nama galuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Amalli Waaqa kana, jabinni Waaqa kana, dandeettii Waaqa kana, humni Waaqa kana, beekumsi Waaqa kana, ulfinni guddinni isaa, jaalalli isaa gadi fagoo, baay'ee bal'aa, baay'ee ol fagoo ta'ee jiraachuun isaa akkaataa gaariitti adda ba'e namaa beekamuun baay'ee barbaachisaa. Amanaan tokko namni Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatii godhee fudhate. Waaqayyo kun Waaqa akkamitti akka ta'e hundeedhaa gadi fageenyaan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni utuu isaanii hin galin, utuu Waaqni kun isaanii hin hubatamin, jireenya isaanii, hafuura isaanii, lubbuu isaaniitiin adda baasanii eenyummaa Waaqa kanaa utuu hin beekin warri Waaqa kanatti waamaman baay'ee miidhamoodha. Nuun galle taanaan, nuun hubatamne taanaan baay'ee rakkisaadha. Daani'eel kun garuu nama saagalee. Daani'eel kun garuu nama isaa Waaqayyo kun adda ba'ee hubatame. Kanaaf biyyi isa rakkisu waaqeffachuudha. Haalli isa rakkisu waaqeffachuudha. Dalga isatti hin galu, itti bitaachaa'u, hin joonja'u, adda baasee beeku. Biyya kamittiyyuu Waaqni kun Waaqa akkamii akka ta'e, humna akka qabu, jabina akka qabu, aangoo akka qabu, ajjeesuus kaasuus akka danda'u beeka. Sammuun saba namaa, qalbiin saba namaa, hafuurri isaa hiikamaa, jireenyi isaa hiikamaa, hin beeka Waaqa kana. Waa'ee biyya ormaa isa rakkin, waa'ee warra Waaqayyoon hin beekne, waa'ee warra waaqeffannaan isaaniif hin galini, waa'ee biyya ormaa sun isa rakkisuu hin dandeenye. Hin waaqeffata. Attamitti waaqeffata yoo jettan utuu gargari kuti waaqeffata. Sababa Waaqayyoon beekuuf simbootu irra jira. Sababa Waaqayyoon beekuuf surraatu irra jira. Haphii miti. Ejjennaan isaa ulfaataadha. Dhaabbannaan isaa miidhagaadha. Simboo qaba, surraa qaba. Wanti inni dubbatu lafa hin bu'u. Sababanni Waaqayyoon beekuuf Waaqayyos ayyaana guddaa irra kaa'e. Warra Waaqayyoon beekuu barbaadanirra Waaqayyo ayyaana isaa kaa'e. Warra Waaqayyoon adda baafatanii beekan Waaqayyo hin hidhachiisa. Waaqayyo sammuu isaanii bana. Waaqayyo laphee isaanii bana. Waaqayyo mul'ata barootaadhaan isaan guuta. Daani'eel kana jalaa wanti dhokatu jiru. Kanarraan kan ka'e
namoota kana namoota biyya isaatii amala biyya isaatii kan beekan, aadaa biyya isaatii kan beekan, jireenya biyya isaatii kan beekan, dubbannaadhaan kan walii galan, ilaalchaan kan walii galan, nama 120 muuduu barbaade, shuumuu barbaade. Maarree namni Waaqayyoo kun aadaadhaan, haasaadhaan, jireenyaan biyya sanan fakkaatu yoo ta'e iyyuu ayyaanni Waaqayyoo sababa irra jiruuf, haleluuyaa, mul'anni Waaqayyoo sababa irra jiruuf, dandeettiif beekumsi Waaqayyoo sababa isa guutee jiruuf cabsatee gale. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfina siif malu keessa arra ayyaana Waaqayyoo cabsadhu gale. Cabsee galeera. Ilaaltuu biroo tokko aadaa biyya sanaa wajjin waliin beeku. Haasaan isaanii gargar, qoonni isaanii gargar. Waaqayyoo beekuurraan kan ka'e, Waaqayyo wajjin hidhata qabaachuurraan kan ka'e, waan isaaf hin malle keessa cabsee gale. Humni Waaqayyoo, surraan Waaqayyoo, mul'anni Waaqayyoo, dandeettiin Waaqayyoo, beekumsi Waaqayyoo isaa wajjin jiru cabsee ulfina keessa sagalche. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si wajjin ta'u Waaqayyoorraan kan ka'e ulfina isa dinqisiisaa keessa cabsii gale. Hin gale mootichi itti dabale firoo tokko. Warra 120 filaman keessaa Daani'el isa tokko. Harrayyuu nan jedhe warra filaman keessaa Waaqayyo tokkoffaa si haa godhu. Surraan Waaqayyoo tokkoffaa si haa godhu. Ayyaanni Waaqayyoo tokkoffaa si haa godhu. Laamee qabeenyaa kee miti, beekumsa kee miti, dandeettii kee miti, lammii zarii kee miti. Dandeettii Waaqayyoo, surraan Waaqayyoo warra tokkoffaa ta'an irratti tokkoffaa si haa godhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana sin eebbise. Warri Waaqayyoon filattan, warri Waaqayyoon adda baaftanii beektan, warri Waaqayyoo isinii gale, humni Waaqayyoo, dandeettiin Waaqayyoo, jabinni Waaqayyoo, ogummaan Waaqayyoo, humnaa ol ta'uu Waaqayyoo, warra adda baastanii beektan, akkuma sin beektan Waaqayyo beekamtii guddaadhaan gara keessan dhufu. Mana keessan dhufu. Waajjira keessan dhufu. Waajjira keessa hojjetan keessa namoota beektota baay'ee jiran keessa beekaa isa duraa ta'a. Ogeessa isa duraa ta'a. Jabaa isa duraa ta'a. Ulfina qabeessa isa duraa ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waajjira kee keessaa si hangafsiise. Magaalaa keessa jirtu keessaa si hangafsiise. Ati Waaqayyoon beekta. Ati humna Waaqayyoo beekta. Ati jabina Waaqayyoo beekta. Ati dandeettii Waaqayyoo beekta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo inni filatte hangafa si haa godhu. Warra 120 keessa haleluuyaa. Darba argama. Caala argama. Dursa argama. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Dubbiin arraba keetii lafa hin bu'in. Jecha afaan keetii lafa hin bu'in. Waaqayyo waaqarraa si haa eebbisu. Ilaamee jecha jettuun eebbifan. Sagalee Waaqayyoon eebbifan. Mul'ata Waaqarraan eebbifan. Kennaa Waaqarraan eebbifan. Anoosii nan jedha hangafi malee godha sun ta'in. Dura malee teellaan ta'in. Darbi malee boodeetti nafin. Shayii malee gamanatti nafin. Laamee sittan dubbadhu. Waaqayyo gooftaan si haa dursiisu.
Harki Waaqayyo dhimma keessiif haa godhu. Harki Waaqayyo hojii keessiif haa hojjetu. Hangafi. Darbi Waaqayyo si haa dabarsu. Ta'ii Waaqayyo si haa ceesisu. Namni baay'ee yoo gamanatti ati ja'i argami. Namni baay'ee yoo teellaatta ati nuti argami. Liqeessi malee liqeeffatin. Kenni malee fudhatin. Ati isa kennu jedhami moggaafan. Ilaasa arjaa jedhi moggaafan. Arjaa nama Waaqayyo. Sooressa nama Waaqayyo. Badhaadhaa nama Waaqayyo. Ogeessa nama Waaqayyo. Hangafa nama Waaqayyo. Ilaasa Waaqayyo wajjin jiru. Ilaasa Waaqayyo geggeessa. Ilaasa Waaqayyo mana isaatiin mataate. Ilaasa Waaqayyo mana isaatiin mataate. Ilaasa Waaqayyo isaa wajjin ta'e. Jedhanii waaman. Akkasitti beekan. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Daani'el kun egaa hangafa ta'e. Warra 120 keessa isa tokko ta'e. Warra muudaman, warra shuumaman, warra hangafa jedhamanii kaa'aman keessa isa tokko ta'e. Nan jedha. Hangafoota keessa isa tokko ta'e. Gurguddoota keessa isa tokko ta'e. Heddota keessa isa tokko ta'e. Yaame karaa Waaqayyo wanti tokko sitti hin hir'atin. Wanti tokko sitti hin hir'atin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Isa tokko ta'e. Qomoodhaan miti. Hiddaan miti. Zariidhaan miti. Ayyaanaan. Haleluuyaa. Alo ayyaanera. Ayyaana Waaqayyo. Ayyaana Waaqayyo. Ayyaana Waaqayyo. Isa seenaa gaddan. Isa jireenya namaa haaressu. Isa bifa namatti godhu. Isa humna namatti godhu. Ayyaanaan. Ameen. Ayyaanni Waaqayyo sirra yommuu ta'u, yommuu faarfatu, hundee seexanootaatu raafama. Hundee rakkinaatu raafama. Hundee dhiphinaatu raafama. Maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Qomoodhaan isaan keessan. Qomoodhaan isaan keessanii. Hiddaan isaan keessanii. Waan tokkoon isaan keessanii. Biyya isaanii miti booji'amaadha. Dhugaa Waaqayyo isa jiraata. Ganama kana Waaqayyo hidda malee, qomoo malee, ayyaana nama hangafsiisu qaba. Isaan keessaa ani isa tokko. Atooree. Haleluuyaa. Waaqayyo si hangafsiisa. Waaqayyo teellaa fuudhee dura si godha. Waaqayyo booddee kaasee dura si godha. Barri kun bara ijoollee Waaqayyo. Waggaan kun waggaa ijoollee Waaqayyo. Kan kooteedha. Hissoma seetan. Hissoma beelzebul. Hissoma seetanaa. Hissoma afurii hamaa. Barri kan kee. Guyyaan kan kee. Yeroon kan kee. Waaqayyo gooftaan jiraataadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa 120 keessa nama isa tokko erga ta'e warra 120 erga makamee booda ammas Waaqayyo calallee adda biraa fide. Haleluuyaa. Mee kan koo ittuma fufeera. Kan koo isa kanaan hin dhaabbatudha. Kan koo isa kanaan kun xumura koo mitiidha. Itti fufeera. Yadiina koo. Agaye. Hin dhaga'u yoo jette iyyuu maqaa Yesuusin gurra banadhuudha. Agaye. Sin dirqisiisa maqaa Yesuusin gurra kee as qabe.
ayyaana kumaatamaa wajjin annan jalqabe malee nan xumure miti. Garaa kee kutadhu argi ilaali gaddi wawwaadhu boo'i maraadhu iyyi caraani Waaqayyo na wajjin jira. Nama sadi filachuu barbaade. Warra dhibbaatti damarratti kan muudaman, warra dhibbaatti damarratti hangafa kan ta'an, warra dhibbaatti dama geggeessan irratti geggeessaa kan ta'an nama sadii barbaade. Ittuma fufa. Nama sadan sana keessa Daani'el isa tokko. Harka keessa tokkodha. Laameen Waaqayyo si wajjin haa ta'u malee kan kee ittuma fuudha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u malee kan kee ittuma caalaa. Galanni Waaqayyo. Hallelujah. Laameen kan warra kaanii yommuu inni fedha bigoodhaan yommuu inni bifa gadhiisaan yommuu inni iddoo gadhiisaan kan kee ittuma caalaa shaayi godhaan ifaadhe aduun ganama sii baate aduun booruu sii dhagaite ittuma caalaa Hallelujah. Bagan kan kee dirama. Baguman si argadheera. Galanni Waaqayyo. Hallelujah. Inni silaafinnaanna amma immoo warra dhibbaatti dama keessa warra dhibbaatti dama irratti geggeessaa kan ta'an nama sadii filachuu barbaade. Nama sadii kana keessa Daani'el isa tokko. Agartanii? Daani'el isa tokko. Amma seexanni silayyuu tamsaa'ee aaree maaliif yoo jettan qomoodhaan isaan keessa miti. Hidda dhalootaan isaan keessa miti. Aadaa isaaniitti guddatu. Biyya isaanii keessatti dhalatee guddatu. Booji'amaa iddoo biraadhaa dhufe. Inni kun isaanitti dabalame isayyuu ilaalchi addaa yommuu numa dhibbaatti dammi filaman iyyuu ilaalcha addaatu sarara jira. Xiyyeeffannoo addaatu sarara jira. Wanni kee xiyyeeffannoo addaadhaan si ilaala. Atakka seexanii jedhu miti. Atakka jalloonni jedhan miti. Atakka hamoonni jedhan miti. Abbaan kee xiyyeeffannoo addaadhaan si ilaala. Iddoo addaa sii qaba Waaqayyo. Maqaa addaa sii qaba Waaqayyo. Waaqayyo kutu waa'ee keeti waan addaa qaba. Akka biyyi lafaa dubbatu. Silumayyuu ilamaa jiru beektu warri kan kun booji'amaa miti. Kun isa booji'amee dhufe miti. Hidda keenya keessaa qaba. Zarii keenya keessaa qaba. Biyya keenyatti dhalatee guddate kara deemaadha miti. Booji'amee dhufe miti. Attamitti jedhanii yaadu. Utuu isaan jedhanii dhibbaa digdama keessa warra sadii keessa. Ameen. Kan koytuma fufiidha. Ganaansa akkubatu irir ati. Haciica'u. Habuuba'u. Hasada haa ta'u. Gaaraan sagadaanamu.
amma mawara sanii keessa ilaalee waaqayyoon ayyaanatti nu dabarsa. Ulfinatti nu dabarsa. Mo'ichatti nu dabarsa. Hin boonyu. Ani waaqayyo ulfinatti na dabarsa. Utuma isaan miicamanii, utuma isaan sukkuumamanii, utuma isaan waa'ee isa duraayyuu unkuramanii inni ammaa immoo isa caalu. Inni irraa isa caalu. Utuu jiraachuu kee, gammaduu kee, fuula waaqayyo dura deddeebi'uu kee, isa kaleessa, isa silaa utuu haaruu inni ammaa immoo isa caalu. Kan kotti caalaa deemeera. Hallelujah. Amma immoo waaqayyo warra sadii keessa galche. Warra sadii keessa yoo hangafa. Inni hangafa ilaamee obboleessa qopheessu. Ati lafuma irratti hangafa ta'a. Waaqa kana beeki malee. Waaqa kana jabina isaa, dandeettii isaa, humna isaa, aangoo isaa beeki malee. Isa irratti of gati malee. Isa dhugaadhaan waaqessi malee. Isa dhugaadhaan fuula isaa duratti gadi jedhu malee. Waaqni kun lafuma irratti itti si hangabsiisa. Ati lafa dhatteetti akkuma biiftuu ibsa. Mee hin dukkanaa'u yaa. Diina keetta dukkanaa'u. Seexanatti dukkanaa'u. Amajaajii keetta dukkanaa'u. Anabsitti dukkanaa'u. Warra sadan kana keessaa tokkoffaa ta'e. Isa kana duratti egaa utuusa silaa gubatanii inni kun sababatti dabalanii akkasitti deemuu hin dandeenye. Akkasitti socho'uu hin dandeenye. Akkasitti jiraachuu hin dandeenye. Namichi kun nu jiraachisaa jiru. Namichi kun nu boqochiisaa jiru. Namichi kun haala nu galfachiisaa jiru. Akka argannu immoo hin qabu. Maal wayya? Maal goon utuu namichi kun jiru jiraachuu hin dandeenye. Lafati jirtu jalloonni jiraatan. Lafati jirtu hamoonni jiraatan. Yookaan gara keetti deebi'u yookaan oofamanii badu. Yookaan si wajjin walii galu yookaan sirraa gadi galu. Malee jalloota wajjin wal duukaa jiraachuun hin danda'amu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sin eebbisa eebba kana. Lafuma jirtutti jallootaan mataa cabsaa ta'e. Hamootaan mataa cabsaa ta'e. Ejjitoota halalootaan mataa cabsaa ta'e. Warra xuraa'ummaadhaan biyya mancaasaniin mataa cabsaa ta'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni sirra jiru lafuma jirutti dhiibbaa ha'u. Hin rakkatan. Garatti deebi'an dhabu. Kanarraan kan ka'e fala tokko fala. Isa argachuu kan dandeenyu. Isa miidhuu kan dandeenyu. Kara waaqeffannaa isaatii gidduu galuu dandeenyu. Kara sana isa miidhuu dandeenya kan mala malan kan yeroo kootiif hin dubbisu hin kadhanna sababa ta'e. Waan godha yommuu dhaban ordofuutti ka'an aqanii mootiidhaan dursanii waan tokko mari'atan. Waaqa tolfamaa dhaabanii ji'a tokko guutuu guyyaa 30 akka itti sagadamu eenyullee waan waaqeffatu dhuunfaa isaatti isa wal beeku dhiisee amma tokkummaadhaan isa mootiin dhaabe kanaaf akka sagadan kana murtoo godhanii seera meedooniif faaris isa hin garagalle isa hin sochoone isa hin shaaramne akka inni mallattaa'u qubeelaan mooticha akka mallatteessu ofii isaaniitis mallattoo isaanii itti dabalanii Daani'el duwwaarraan kanaaf isa kana chaapessanii seera baasan. Amma seerri ba'e kun seera garagaluu danda'u, seera shaaramuu danda'u, seera diigamuu danda'u. Humniif ayyaanni Waaqayyoo inni Daani'el irra jiru garuu seericha
raawwatee yommuu lakkoofsa kudha yommuu dubbifata yommus Daani'el caaffatichatti milikkine akka godhan beeke gara mana isaa keessaas gara kutaa isa manarraatti isa qaawwu isaa gara Yerusaalemitti garagalee baname jirutti oliin bahe akkuma dur guyyaa si'a sadii gochaa tures Waaqayyoo isa dura jilbeenfatee hin kadhate galatas isaaf hin galche. Ameen. Agartuu seerri bahe seerri shaaramuu hin dandeenye seerri galagaluu hin dandeenye bahe Daani'el kun akka bahe kun akka caaffanni kun akka inni mirkanaa'e yommuu beekete. Ameen. Caaffanni kun mirkanaa'ee akka bahe hojiirra akka ooluuf akka bahe sagada of keessaa qaba lallaba of keessaa qaba barsiisa of keessaa qaba waaqeffannaan waan hundumaa hammate Daani'el isa kanaan waan komatamuu qabu ittuma fufee ittuma dabalee utuunni waaqeffatu agarra. Waaqeffannaan dhugaa maal of keessaa isa kana qabxii muraasa ilaalee Waaqayyoo gara amanamummaa guddaan of keessaa waaqeffannaan amanamummaadhaan Waaqayyoof amanamummaa Waaqayyoof gadi jechuudha Waaqayyoon beekuudha hubannaaf ogummaa guddaa keessa ta'a ayyaana Waaqayyoon guutuu amanamummaadhaan fakkeessuu tokko malee akkeessuu tokko malee of ta'anii ayyaana Waaqayyoodhaan dhugamanii Waaqayyoon waaqeffachuun waaqeffannaa dhugaadhaan dhugaadhaan akkeessuu tokko fakkeessuu tokko malee of ta'anii fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuun waaqeffannaa dhugaa keessaa isa tokko. Isa kana yeroo kootiif sababa yeroon adeemaa jiru dubbisuu Daani'el 6:4-5 ilaaluu dandeessu. Haalaan hin geddaramu. Waaqeffannaan dhugaan haalaan hin geddaramu. Wanti baay'een isin mudachuu danda'a. Wanti baay'een isin argachuu danda'a. Waan isin itti yaadin, waan isin itti karoorsin, waan isin hin saganteeffatin isiniin argachuu danda'a. Dhukkuba ta'uu danda'a. Gadda ta'uu danda'a. Wantoonni adda addaa nama mudachuu danda'u. Inni kun garuu waaqeffannaa keenya giddamu. Sagalee Waaqayyoo keessa Daani'el 6:10 10-11 isa nama dubbise 10-11 akka caaffatichi ilaala maal kan jedhu boolla leencaa keessa habuu kan jedhu barreeffame jaallatame boolla leencaa keessa bu'a leencaan na nyaata leencaan hin caccabee lafeen koo nyaatama kanaafuu ani waaqeffannaa kana nan dhiisa jedhu maaliif yoo jettan waaqeffannaan haalaan hin geddaramu waaqeffannaan haalaan hin fakkeeffamu waaqeffannaan gadda keessattis gammachuu keessattis argachuu keessattis dhabuu keessattis Waaqayyoo hin waaqeffamu iyyaa jedhaa Waaqayyoo hin waaqeffamu laame seexanni haalatti akkamii qabamnu barbaadu waan tokko uume waan tokko biqile isaan akka nuyi oofii ta'an isaan akka nuyi biizii ta'an isaan akka nuyi qabamnu barbaadu lakki waaqeffannaan waan biraatiin hin qabamu waan biraatiin hin geddaramu Waaqayyo keenya waaqa yoo barbaade hin ajjeesu yoo barbaade hin jiraachisu Daani'el wantoonni ta'an kun akka isaan jiran utuu beeku akkuma isaa durii waaqeffannaa isaa hin geddarre waan biraatiin hin geddarre kanan natti dhufaanii jira jennee
ijilbeenfatee hin kadhatee hin galateeffate. Galani Waaqayyo. Inni biyya biraan mijachuu dhiisuudhaan hin hundaa'u. Waaqeffannaan haala mijataan barbaada. Waaqeffannaaf haala hundumtuu mijataan. Waan hundumtuu mijataan. Isa kana hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 25 Siilaasiin Phaawulos mana hidhaa keessa taa'an reebamanii dhiigni isaaniirra lola'e madaan isaanii utuu isaanii hin qorin dhiigni isaanii utuu isaaniirraa hin dhiqamin lafarra qotatamanii mana hidhaatti dhaqanii galaman achitti darbataman mana hidhaa keessatti darbatamanii utuu jiranii halkan walakkaa'edha. Iddoon sun iddoo mijataan haalli isaan keessa jiran haala mijataan haala isaan gammachiise haala isaanitti tole isaan faarfachiisu isaan kadhachiisu hin turre. Haa ta'u malee waan isaan waaqessan iddoo hundumaatti hin waaqeffama sababati. Mee Waaqayyoon koo lafa hundumaatti waaqeffama jedhama. Waaqa isaanii sagalee bareedaadhaan faarfachuutti qabu. Halkan walakkaa jedhama. Hin faarfatu ture. Halleluuyaa. Madaa baatanii faarfatu. Dhiiga ofirra yaasaa faarfatu. Jirmatti hidhamanii faarfatu. Harki miilli isaanii hidhamee faarfatu. Ilaamee inni harka kee hidhe afaan kee hidhuu hin danda'u. Inni miilla kee hidhe ayyaana kee hidhuu hin danda'u. Inni siin ilaamee inni jirmatti harkaan miilla kee jireenya kee hidhuu hin danda'u. Jara kana foon isaaniitu hidhame malee hafuurri isaanii hiikamaa. Si eebbisuu Waaqayyo hafuura hiikamaa siif. Waaqayyo ayyaana hiikamaa siif. Waaqayyo jireenya hiikamaa siif. Hiikamoon hin faarfatu turan. Warri hidhaman immoo hin dhaggeeffatu turan. Faayidame waaqeffannaan dhugaan gurra nama hundumaa hawwata. Waaqeffannaan dhugaan jireenya nama hundumaa liqimsa. Warri mana hidhaa keessa jiran hidhamoo ta'uu isaanii dagatanii faarfannaa isaanii dhaggeeffatu jiru. Utuu isaan faarfatanii humni waaqeffannaa isaanii humni Waaqayyo waaqeffachuun isaanii hundee mana hidhaa raase. Galanni Waaqayyoof. Har'a rakkina kee kan raasu. Har'a dhukkuba kee kan raasu. Har'a gidiraa kee kan raasu. Har'a dhiphina kee kan raasu. Waaqayyo waan ni jiraatanii waaqeffama. Waaqeffannaan guddaan hin ta'a. Sagalee asitti lallabamaa jiru. Faarfannaa asitti faarfatamaa jiru. Kadhata asitti kadhatamaa jiru. Hojii Waaqayyoo asitti hojjetamaa jiru. Hundeen rakkinaa hin raafama. Hundeen dhiphinaa hin raafama. Hundeen dhukkubaa hin raafama. Hundeen seexanaa hin raafama. Hidhaan kee ni hiikama. Nan hiikama. Nan hiika Waaqayyo. Ani nan waaqessaa. Waaqayyo immoo na hiike. Hidhamee na fuudhe. Hidhamee qabu. Hidhamee gadi bu'e. Hiikamee galee. Kan harki Waaqayyo hin godha. Galanni Waaqayyo fa'a. Waaqayyo sajjiraataa godha. Inni biraa dammaqina guddaadhaan of keessa qaba. Waaqeffannaan dhugaa dammaqina guddaa of keessa qaba. Sagalee Waaqayyo Yoonaas boqonnaa tokko 4-6 yommuu dubbifatan. Yoonaas nama Waaqayyoo ta'e utuu jiru Waaqayyoof abboomamuu didee waan Waaqayyotti mure dhiisee ila Waaqayyo lallabaaf gara Naanaweetti erginaan inni immoo warra nagadaa duukaa gara Tarsiisitti ka'e. Waaqayyo lallabaaf gara Naanaweetti dhaqii Naanaweetti lallabe qalbii isaanii akka isaan jijjiirratan
hojii kee waaqeffachuudha. Gara naannawwee ankanan si muude, ankanan si badhaase, kennaan qaalii, kennaa dinqisiisaa, kennaa mi'aan kan si kennisa kana gara naannawwee keenya warra nagadanii wajjin inni immoo gara Tarseesitti ga'e. Tarsees biyya nagadaa isa gara sanatti ga'e. Kanarraan kan ka'e Waaqayyo bubbee jabaatti kaase. Waaqeffannaa dhiise, lallaba dhiise, sagada dhiise, kadhata dhiise gara Tarseesitti ga'e. Warra kamii wajjin? Warra naggaadee wajjin. Hin sokke karaa irra bu'e. Waaqayyo achi butee markabatii qilleensa kaase. Yeroo qilleensi markabatti ka'u, yeroo bubbee namaa qilleensi hamaan markabatti ka'u, maal godhaa jira Yoonaas? Hirriba hama eenyu raasee nama dammaqsuu kan hin dandeenye. Hirriba hamaa keessa gadi bu'ee jira Macaafni Qulqulluun. Gadi bu'ee markaba keessa isa gara jala namoonni waaqeffannaa irraa deebi'an, namoonni waaqeffannaa akka laayyootti ilaalan, namoonni waaqeffannaa salphisan, namoonni waaqeffannaaf kabajan gadi bu'u. Waaqayyo gadi bu'uu si hawwisha. Waaqayyo waaqessuun ulfina. Waaqayyo waaqessuun ol ka'uudha. Waaqayyo waaqessuun hangaba ta'uudha. Waaqayyo waaqessuun muudamuudha. Gadi bu'ee jira. Hirriba du'aa keessa namoonni iyya guddaa keessa jiru. Biyyi iyya guddaa keessa jira. Inni hirriba du'aa keessa jira. Hangafi markabichaa geggeessituu markabichaa gadi dhaqee Yoonaasi ilaalu. Yeroo inni ilaalu Yoonaas ofitti isaan mi'a isaanii gataa jiru. Isaan midhaan isaanii galaanatti naqaa jiru. Akkanatti jedhe maali? Attam akkas of gattee rafta? Maal taatetti jedhe? Dammaqina guddaa barbaade. Waaqeffannaan dhugaan dammaqina guddaa of keessaa qaba. Gara dhumaatiin deemaa jiru. Waaqeffannaan dhugaan hojii. Yoonaas boqonnaa 1:7. Waaqeffannaan tapha miti. Waaqeffannaan qoosaa miti. Waaqeffannaan fakkeessuu miti. Waaqeffannaan hojii. Akkanatti jedhe. Ammas Yoonaasin ati eessaa dhufte? Hojiin kee maali? Qomoon kees eessi? Ani jedhe Yoonaas Ibricha. Hojiin koo waaqessuudha. Ne waaqeffannaan hojiidha. Abbaa fakkaatetta fakkaatu malee waaqeffannaan hojii guddaa. Hojii Waaqayyoo ijoollee isaatiif kenne. Ani qomoon koo Ibricha. Hojiin koo waaqeffannaa. Erga akkas ta'e maal jettee maal nu ilaaltani? Kai! Halleluuyaa! Kai! Lafa ciiftu kana, hirriba hamaa keessa jirtu kana, kai! Waaqa kee nuuf kadhadhu. Hojii kee hojjedhu. Waaqayyoon kee nu oolcha ta'a. Warra isa waaqeffatan Waaqayyo hin oolcha. Warra isa waaqeffatan Waaqayyo akkaataa dinqisiisaadhaan afaan boollaa oolcha. Dhumarratti boolla keessaa nama baasa. Daani'el 6:21 isa kana dubbisee gara xumuraatti dhufe. Daani'el 6:21 ila akkana jedhe.
Daani'el immoo deebisee mootichaan yaa mootii bara baraan jiraatu Waaqayyoon koo ergamaa isaa erge afaan leencotaa cufsiise. Kanaaf isaan ana hin miine anoo isa duratti budaa malee nan argame si durattis yaa mootii dabaa hin hojjenne. Ergamaa isaa erge afaan leencotaa cufsiise. Na oolchite waaqeffannaan dhugaa nama oolcha. Halluu obboloota ko yeroo Waaqayyoo waaqessu kadhataan haa ta'u, galataan haa ta'u, faarfannaan haa ta'u, sagadaan haa ta'u, dhugaatti Waaqayyoon waaqessu hojii ta'uusa hojii Waaqayyo nuuf kenne isa guddaa ta'uusaa beekne Waaqayyo waaqeffachuun anaaf isiniif ayyaana isaa Waaqayyo nuuf haa baay'isu. Humna isaa Waaqayyo nuuf haa Waaqayyoon beekuudhaan Waaqayyoon dandeettii isaa jabina humna isaa adda baasnee beekuudhaan warra Waaqayyo waaqessan Waaqayyo nu haa godhu. Yoos du'a oolla. Yoos hin salphanne. Yoos mo'icha turanna. Yoos ayyaana Waaqayyo raammuudha. Waaqayyo warra dhugaaf hafuuraan isa waaqessan Waaqayyo nu haa godhu. Waaqayyoon harka keenya ol tuquu Waaqayyo.